Maalta? Maadda? Fincaani Muslimaan. Fincaani? Akka maskeessa. Dallan suura garaa tanaa qiyaama sitti buute ganaadha kan ta'e. Osoo hin tuqin akkanatti waa taate. Rabbi re. Osoo hin tuqin waa biraa. Waan inni oohaa jiru kana ree rabbii namatti dallanaan tire Ramadaanas deemu kana. Biraan osoo hin tuqin akkanatti biraas. Dhukkubni biraas jiru. Agartee kaawwan deddeemtu. Maal taatee addare? Gana sirraa cite. Ganaa si Si hundu kun aboo rabbii ilaalga. Amma gartaare. Carqii fidi irra gangala durri gusi duraayi. rigamu. Akkuma namatti okumaan si keessaa moo beekaa fincootte? Way maal beekaa fi jaanna gartoo inni gawjina. Iita'eewu haa iita'ure. Ganaa agarte ganaa. Laali gaabrii rabbi. Gana si dhukkuba maal si dhukkube gana ta'e isaa laal akkatti keessaa yaa'utti jiru. Ganaa si keessa ganaa waa hedduu agarte ganaa agarte. Gana argaanuu agarreewu yoom argeewu ganaadha. Antee ganaadhaan jira. Rabbi dallanee garte. Ganaa utaanu dis keessa yaa. Namni raamata sii godhullee hin jiru ol too'i badhu rabbii keetti ishi. Nama kam tiraafmata godha? Saaliqa keetitti ishi. Nama kam tiraafmata sii godha? Immas. Eenyu sirraa masa? Eenyu masa bincaan kenna. Eenyu sirraa masa? Dhalaala jala deemtu sun duftee amma sirraa kunuunsitu. Ganaadha. Waatu laal mee abrii rabbii kanaala. Haa odoo nuti sin tuqin. Dallan sumeenni sitti dallane agarte? Yaa rabbi jee aanjiin. Aanjiin. Yaa Allah ji. Rabbii kiyyan araaramichi. Ofirratti agartee mala dallan suu rabbii sirratti dallane. Maal taatee addaree amma? Ganaa sitti jiidha ganaa si keessa yaa. Olkaatee qabboo ta'u. Ganaa. Maaltu si dhukkubsa? Ganaa agarta. Ganaadha. Tantee ganaadha bara. Dallan suu rabbii sitti dallane. Dallan suu isaa yaa rabbii kiyya naadii sillee way jedha ittuma deemu malee akka maraattu fayyaa hin Hii duuba amma kam si hoji? Haafima. Kimeen si geesse jaraddiin sun dhuftee si geesse. Yaa rabbi rabbii sitti fide rabbii sirraa dhaaba waan ati waan dila kana mata dheeraa dalayduuf Waan namni haaliin dila jazaa tanaa qabale odoo anan silaasi balleessuuf hin kayyade odoo anuu waasii godhin. Namarraan dhufne rabbi irraa dhufe rabbi maxxii ammas rabbi maxxii. Dallansuu sirra kutee yaa rabbi jiitoo ibaddu salaati ilaala akkuma jirtutti biraan ajisaa wajji gaafa oggaa fayyiteenii salaata rabbii si fayyisaa rabbiin akka namaan jiru. Yoo ganaa ati waan akkanatti deebi'uu baatte yaa rabbi jettee dhugaan garaa keetiin Bakka qalbii. dadhabdeetti teettellee salaatu hima dandeetta. Omata akkirraan iyyaa qabaanna. Dhugaan garaa keetiin yoo xileellottee jechuu ishee. In argita kan argi dur. Waan sinyata malee waan biraan jiru. Barnuu miti amma rabbumaa argila. Eega. Rabbiin argi. Ramadaan as deemu dallansuu Rabbiitu si miidhe. Wayni si miidhe. Haya meme amma akkam jennamee waa akkamallee si geessine maalirraa akkana ta'een dhalarraa Akkannee dadhabne. akkuma geessinaati immoo fayyaa qaba. Fayyii rabbiirraa malee Cobxuu si qabeen sagaa dhalaa ta'an isaan jala deddeemtee unoolaa wasaqni wanni dhukkubni qabee jira. Dhukkubni cobxuu qabeen samaatti beenare. fayyii rabbiirraa yoo rubinni takka Akkanumatti nama gubee fincaan nama keessaa dhukkuba yoo taate malee eega. Waan natti qabadhu waan natti qabadhu. eenyu si taphata? Ofii ofitti taphata. Ofii ofitti taphataa jirta. Namni garaa sii laafu hin jiru arwaa takka. Yaa Allah ji ati rabbumatti ol gorin jee rabbitti yoo rabbitti ol gorte. Waan keenya si goone mana yaalaa keenya si geessine hin fayyitu biraa. Ija gara galchitee nama duutullee namni sii raamata godhu hin jiru. Oromollee raamata sii gootu rabbiin raamata sii haa godhu. Rabbii keetitti deebi. Rabbitti ol deebi. Kaa'uu hin dandeettu bakka. Kanaafuu rabbiin akkana isa godhu. Nuti wayi as keessa dhooyneefi. Hin tuyne nuti. Bishaan na obaas. Sittuun qaloofne nu. Bishaan na ani badaa bishaan na. Taa'e akkasumatti bakkuma takka taa'e. Eessa sossoo taa'e. Qixaaxa kan keeti rabbii si qixaaxutti irra lafa. Amma sirraa kunuunsitu. Siyaa kunuunsitu amma dhufte. Inni jini yaa rabbi aanjini. Aanjini. Ani bishaan na jala garan. Naan hin tuqin. Nadda maashaadaan qabatini rabbii kee yaa rabbi jedha Ibrahim. Yaa rabbi jedha. Qaallittiin takaraa deemtu qaalitti ettee nama narrabsiniiti. Akka jirtu kanatti nama arrabsi taatam.
akkuma jiru kanaanuu nama arrabsalaa rabbii waan isatti buuse kana yaa rabbiin juula ammallee garta jallana kakaalin ni jallis harka rabbitti ol qaba waanuma qabdu sirraa mura rabbii maal jettee gana ol si deemu jira ol si deemu jira Ramata na ora rabbi ramata ni wala. ramata nuti maal ramata si goona yaa allah naa godhi allah naa si ramatu ofii taphataa rabbii naa si ramatu ofii of miidhaa jirta ofii waa hunda Woi bicara mau jauh tirarati dapat darah biru ya. Woi balik ini jini ya rabbi ji maal si goona reenuti akkam si goona amma ofii way nun sababa taare isin tu ana godhette keessa gayyaa asi akkamis keessa gayyaa saya ujjira ree coolle seengartu anumaan tuqimmeeti in salaannaan salaatu baattus nutti hin boo'in yaa rabbi rabbi ini iyyeen akka daa'imaa rabbi tolbooy maaliqa keetitti iyyiiti yaa arlaa jar kol qabii akka daa'ima yaa rabbi farmata kilii tana narraa fuudhani baadaatiyya malee waan biraa ijaan ilaalu rabbiin beeki garaa keessi arga yoo ati gubbarra yaa allah ittillee rabbiin gara si argaa siin araaramu argi yaa allah nuti ya wala kana tendeu. maal si goona rabbitti kanaan deebu akkam si goona rabbiin jedhe Jangan jalan lagi ya. yaa rabbi narraa dhaabe naddoon dhuftee sirraa deebitu maal rakkanne maal rakkanne ayii ta'u maal sii goona ree nuti bar waan nuti sii goonutu hin jirre mee akkam si goona kubaa jiru kana rabbi illee ficaa sirraa dhaabsi Bajaja makan. akima maal jenne maal ta'ennee si geesse bari nuu fayyuun taane osoo akima illee deemteen fayyidu bara biraa waan rabbiin sitti fidee bar wanni tun dallansuudha barsiiftuu yeroo dheeraa waan biraa dalagu asirra jira sokaatee salaattee rabbii keetitti ol odoo ee tawakkaltu ettee laaqu oo dadhabdallee harkallee quballeen taatu kara rabbii gara galee isaa waysh kaabatu dadhabdus taa'u rabbiin itti dirqamu itti ciqqamaan jenne salaata irratti bakka dadhabdanitti taa'atu jira taa'a salaatatu jira Woi. wayna maama eessa siixasi keessa yaa'utti raamana bakka hundatti wanni bakka takka taa'e Woi dia bas. De. bar salaati enne kai ol ka'i dhiqadhu salaati De. ol hay amma maseensi naayyaa dhiqadhu yaa rabbi naara armijii salaati Kau dende. hawun danda'u bishaan finnees masitti nay nuuree khalaas in salaata ayta san Makanya sahut terakhir terada. sirraa dhaaba rabbiin sirraa dhaaba. gararraan ijjad Ayah ada buat. gararraan ijjad ayyaanarraa dhaabuu jaa rabbi dhagaa gogogaa godhe la daa'ima akkuma daa'imaa godhata akka daa'imaa nutti hin ijji nama namaa kun dhagaa ollaanumaan nuun jedha yoo asii walitti ol seeni maaliif sii ta'e ni beeyta gaate waan sii ta'e ni beekte qaama kee dila kana keessaa ka waan takka tuqin bakka san ati maal dalayda ati maal dalayda ati maal dalayda waan dalagu waan beekee gaatanaaf iga ati maal dalayda Ibrahim dalayne waan dalageen beeku ni beeyta yaa rabbi xiyyatu qaama kee hunda keessaa kana bichaatu haraamitti jira saniif si qaban guutuun haraamitti jira gana ijillee laa guutuun haraamitti jira gana ijassi keessaa fuudha rabbi gana arraba kanan laqaatee boqoos jallisa waa afaan kanallee ganaadha kanaaf hin jaar hinduu namni kadhaan duubar jallataa rabbi waa ajjeesa bakka takka taa'i namni masaa'uun jiru man fincaan namni wanni godhu jiru taa'i bakka takka taa'i bakka takka hin siqin taa'i Kesinaan maali? Ila alkitaaba harkaan agarra. yaa Allah ji kubol qabi rabbitti yaa Allah ji Akka daa'imman yachaatumaan hin oolin. Yaa Allah jedhe akka nama guddaa kadhadhu baddii ta'e beeki dallansuu rabbi. yaa rabbi xiyyaanuma balleessee akkatti natti dallanteen jettuusi Akkuma daa'ima aaduu haga afaan si qabeemne waan shaadaa qabattu dhabdu eeyda dhagaa rabbii uume kan. arraba si qabee booda shaadaa qabatu dhabdaa kadhadhu ansiin hin jaa Maali jababaaf ta'a miti yaa rabbi jedhi muja gararraa qulqullaa'e. akkanuma waan nuti goonetti